Haay, akkam jirtu nagaa keessanii? Viidiyoo kanaan effective interest rate ilaalla jechuudha. Interest ratein maal akka ta'e fi effective kan ta'e inni baay'ee bu'a qabeessa ta'e isa kamtiyyuu bu'a qabeessadha. Reetii interest rate isa kamtiyyuu bu'a qabeessadha kan jedhu ilaalla jechuudha. Asitti himee kana fudhadhaa. Baankiin tokko baankii maqaan isaa X jedhamu haa jennu. Baankii X'n isa kanaanii Oromiyaa baankii jechuu ni dandeenya. Isa kanaan immoo baankii daldala Itoophiyaati haa jennu waa'eedhaan immoo jechuudha. Asitti baankiin Oromiyaa lacheen isaaniiyyuu maal kennu 10%dha jechuudha. 10%dhaan iyyuu dhala kennu jechuudha. Garuu haa ta'u malee kan compound inni itti godhamu baankii Oromiyaatti compound kan godhamu maalidha? Daayiliidha jechuudha. That means guyyaa guyyaatti compound godhama jechuudha. Isa kan baankii daldala Itoophiyaatti immoo jennee haa fudhannu. Achi akkas jechaa hin jiran garuu fakkeenyaaf hin jechaadha. Fakkeenyaaf inni kun immoo annuwaalii waggaa waggaatti haa ta'u jechuudha. Waggaadhaatti kan shallagamu. Inni kun immoo daayiliidha kan shallagu jechuudha. Ilaalaa asitti kan X baankii yookaan kan Oromiyaa baankii jenne kana guyyaattidha kan inni shallagaa oolu. Guyyaatti waan ta'eedhaaf kan isa kana jalqaba hidhattanii birrii 1000 yoo kaa'attu ta'e jechuudha. Birrii 1000 yoo kaa'u ta'e guyyaarraa birrii 1000 dhaltee oolti haa jennu. Birrii tokko dhaltee oolti. Birrii tokko dhaltee ooltu kun birriin tokko kun maal qabdi? Vaaliyuu qabdi jechuudha. Bor kamtu dhala jechuudha? Bor birrii 1000 fi tokkotu dhala jechuudha. 1000 fi tokkotu. Iftaan immoo 1000 fi lamatu dhala jechuudha. Isheen kun dhalli kun dhalaa gatii deemtuu fi sababa daayilii taateef maal taate jechuudha? Baay'ee effektiiviidha yookaan gatii guddaa qaba jechuudha. Garuu reetiin isaanii wal qixaadha. Inni annuwaalii kun garuu yoo birrii 1000 godhattanii kaa'atu ta'e jechuudha. Gaafa inni kuni birrii baay'eerraa isinii dhalchisee jedhu inni kun ammallee birrii 1000 irraa birrii xiqqoo dhalchisa jechuudha. Waggaatti yeroo tokkotti shallaga waan ta'eef jechuudha. Kana jechuudha bakka effective interest ratein konseptiin isaa kana fakkaata jechuudha. Amma immoo how to find effective interest rate. Effective interest rate kana akkamittiin barbaaduu dandeenya kan jedhu ilaalla jechuudha. Example amma fakkeenyaaf jechuudha. Find the equivalent annual rate for 10.5 compound monthly. Amma 10.5dhaan kan compound godhame jechuun kan ji'a percentaan isaa yookaan reetiin isaa 10.5dha. Ta'ee ka'ee ji'a kan compound godhame yookaan ji'a kan shallagame kanaa wajjin kan wal qixa ta'u maal barbaade nuun jedha? Annuwaan reetii waggaatti kaffalamee kan inni reetii kanaa wajjin wal qixa ta'u barbaadna jechuudha. Maaliif waggaatti kaffalama taanaan isa kana caaluu qaba kan reetiin isaa. Maaliif yeroo tokkotti kaffalama waan ta'eef jechuudha. Isa kanaaf reetiin sun meeqa ta'uu qaba? Reetiin yoo waggaatti kaffalame amma compoundii manzilii kaffalame 10dha. Yoo kanaan reetii kanaan wal qixa nuuf ta'u jenne annuwaalii kaffalamee waggaatti meeqa ta'uu danda'u irra jiraata kan jedhu barbaadna jechuudha. Okay, kana barbaaduudhaaf illee jennee haa fudhannu amma jechuudha. Piriinsipaaliin keenya yookaan gatiin nuyi jalqaba qabnu 100 haa jennu. 100 dhannee kaa'annee haa jennu. Isa kana 100 dhannee kaa'anne yoo ta'e jechuudha. Ammaawuntiin kan keenya meeqa ta'a yeroo isa kanaa jechuudha. Yeroo isa 10% kanaa fi yeroo manzilii reetiin kan keenya wal qixa 10.5% yeroo ta'u meeqa ta'a kan jedhu barbaadna. Inni kan biraa taayimiidha. Taayimiin waggaa tokkottidha. Inni emmii kan keenyadha. That means compound period jechuudha. Compound period immoo wal qixa meeqadha jechuudha? Manziliidha waan ta'eef 12dha jechuudha. That means 12dha jechuudha. Isa kana barbaadna jalqaba. Yeroo kana ammaawuntiin kan keenya wal qixa meeqa ta'a? Yeroo kana ammaawuntiin kan keenya principal times 1 plus r over mdha jennee ture jechuudha. The power of what? M times timeidha jechuudha. Okay, inni kun wal qixa meeqa ta'a jechuudha. M'n kan keenya principaliin kan keenya 100 innee fudhanneerra. Kanaafiyyuu 100dha jechuudha. Into 1 plus r over m. R'n kan keenya beekennamaadha jechuudha. R's qabna. R'n kan keenya meeqadha? 10%. 10 kana yeroo gara decimaalitii jiru maal ta'a? 0.105dha jechuudha. Okay, kanaafiyyuu asitti maal jenna jechuudha? 0.105 over maalii ta'a jechuudha? Emmii kan keenya immoo meeqadha? 12dha. Manziliidha waan ta'eef ji'aani waan ta'eef jechuudha. The power of m times t. M'n keenya 12dha. Times taayimiin immoo 1 yeariidha waggaa tokkodha waan ta'eef
bakka rakkoon qabu jechuudha. Okay, kana booda kun meeqa ta'a jechuudha. Gaafa kana calculate goonee kana 0.15 kana 12 firree kana booda 12 paaworii goonee tokkotti daanee jennu meeqa ta'a jechuudha. Kuni 111.02 ta'a jechuudha. Inni kun maal jechuudha? Gatii keenyadha. Gatii yoo manzilii ji'a ji'aan compound godhama ta'e reetiin isaa 10.5 dha yoo ta'e birriin nu argannu kanadha jechuudha. Laala amma waggaatti birrii amma kana argachuu qabna. Reetiin isaa meeqa ta'uu qaba? Waggaatti birrii amma kana argachuu qabna. Birriin isaa amma kana yoo ta'e reetiin isaa meeqa ta'uu qaba kan jedhu barbaanna jechuudha. Waggaatti tokkittiidha miti yaa. Kanaafiyyuu amma ammauntiin kan keenya walqixa meeqa ta'a jechuudha. Walqixa maal ta'a jechuudha? Principal times what? 1 plus r over m dha. M'n keenya meeqa? Waggaatti yeroo tokkittiidha inni irra. M'n kan keenya waggaatti meeqa inni tokkittiidha jechuudha kan barbaadaa jiru. Isa kanaan walqixa ta'uudhaaf jechuudha. Kanaafuu r over 1 walqixadha waan ta'eef plus r gochuu dandeenya jechuudha isa kana. Maaliif tokkitti over 1 rakkoon qabu waan ta'eef. The power of what? M times t. Taayimiin kan keenya 1dha. M'n kan keenyas 1dha. Kanaafiyyuu tokkodha waan ta'eef rakkoon qabu jechuudha yoo dhiifne akkasittiin. Kanaafiyyuu amma jechuudha asitti ammauntiin nuti qabnu jechuudha. Meeqa arganneerra? 111.02 equal with principal. Principalii qabna. Principalii 100dha jechuudha. That into 1 plus r'dha. R kan keenya barbaadaa jira. Reetii hammamii ta'uu qaba? Yoo waggaatti yeroo tokkittii kaffalama ta'e jechuudha wanti kun. Waggaatti yeroo 12 kaffalamee yookaan yeroo 12 shallagamee jechuudha. Reetiin meeqadha? 10.5%. Yoo waggaatti yeroo 12 ta'uu dhiise immoo birrii amma kana argachuudhaaf birrii 101.02 kana argachuudhaaf reetiin meeqa ta'uu qaba waan jechuu barbaanneef reetii hin qabnu reetii barbaadaa irraa jechuudha amma. Okay. Kanaafiyyuu kana maal goona jechuudha? Over 100 goona qobaatti hambisuudhaaf jechuudha. Kanas over 100 goona jechuudha. Kanaa booda maal taati jechuudha? Seen kuni that 100 kanaa bade 1 plus r'iin kan keenya jechuudha. Walqixa maal ta'a? 111.02 over maaliiti jechuudha? 100dha jechuudha. Okay, inni kun immoo walqixa meeqa ta'a? 1 plus r'iin keenya walqixa 1.1102 ta'a jechuudha. Kanaa booda laala asii waanii qabna miti waan isee qabnu kana gara kan tas ceesifne maayinasii goone ceesifna jechuudha. R'iin keenya walqixa maal taati jechuudha? 1.1102 minus asii waan isee fudhanne kana that minus 1 goona jechuudha. Kana booda r'iin kan keenya walqixa yookaan reetiin jechuudha karaa biraatiin. Reetiin waggaatti yeroo tokkittii kaffalama yoo ta'e jechuudha 0.1102 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu reetiin walqixa kana 100 baay'isna yoo ta'e times 100 meeqa ta'a jechuudha? 11.02%dha jechuudha. Laala yoo waggaatti yeroo 12 shallagama ta'e jechuudha. Compounded kan godhamu waggaatti yeroo 12 yookaan manziliidha kan yoo godhama ta'e reetiin keenya meeqa ta'uu qaba jechuudha? 10dha jechuudha. Inni waggaatti yeroo 12 shallagamee 10% reetiin isaa ta'e kuni waggaatti yeroo tokkittii fudhanna yoo ta'e immoo reetiin kan keenya immoo meeqa ta'uu qaba jechuudha. Birriin kan keenya isa kanaa wajjin walqixa ta'uudhaaf 100 fi reetiin kan keenya 11.02 ta'uu qaba jechuudha. Effective interest ratio kan jennu konseptii isaa kana fakkaata. Kanneen maatiin taane please subscribe godhaa. Viidiyoon kun yoo isinii tole like godhaa. Hiriyoota keessaniif immoo share godhaa. Bye.